kutaa warra didisan warra nageenya didisan warra nageenya hin barbaannu jee didisan sani warri shoror keessan warri sani irra gabobbaanee akka oromotti balaaleeffanneetis cafeenas qabneetis ammoo dursinii amma nageenyaan isin karadhan akka oromoo tokkotti nageenyaan isin gaafadha ta'aa gadi bu'aa isiniin qabu araarama namni kun mucaan kun amma obboleessa isaatii miti akka sodaa jiru haadha isaa miti akka abbaa isaatii miti abbaan isaa ati nama biraa qabdee tumtuufillee hin jaalatu abbaan isaa haati isaa hin jaalatu obboleeyyan isaa hin jaalatu firri isaa hin jaalatu ati ammoo fooloof jettee nama na daawwatuuf jettee nama si daawwatuuf jettee yoo waan kana godhaa jiraatte bu'aa siifis qabu atis nama waliin fixuu deemta nama walitti diruu deemta malee bu'aan qabdu nageenya barbaadda kootu dubbadhu an namni isinirraa dubbatu hin jiru laal dhaggeeffadha namni isin jidduu seenee isinirraa haasa'u hin jiru hanga isin wal dhukkeessitanii daaraa wal guutanii ifin jibbitanitti namni nageenyaaf dhaabbadha lakkii ta'a nageenya isiniif gaafanna isin araarsinaa isiniin ja'us hin jiru anam akka nama tokkotti akka ilmaan argetti dandeettii xiyyaan dadhabuus dhiisuus isiniin araarsa waan barbaaddan hundaa'uu kan isinii balleessa dhiifama isin gaafata arsiin balleessitus dhiifama jimmaan isinii galee kabajaan gaddaa isiniin galchaa dhageessanii arsiin raayis dhaabuu waan kan inni dandeenyaa masuulummaatti fudhannaa warri jettan ol dhaabbatu warri jettan ol gala. Balaan gisee hundaa kaatu biyya Arabaa keessaan biyya Arabaallee Suudii malee bakka biraatiin hin kaatu. Anillee atillee hin beekna dhaga'aa jirra miidiyaa irra jirra addunyaa tana gubbatti bakkummaan balaan kaatu Oromoon wal nyaattu wal xiqqeessitu hundinuu Suudii malee bakka biraatiin hin kaatu. Kan akka ilma arsi'iitiitti lolli kun haa dhaabbatu warri jettan araaramni haa bu'u araara buufnaa warri jettan kooppiliinkii godha mana kiyya kana lakki araara buufnaa lolliin barbaannu warri jettan kooppiliinkii godha lakki lollitti haafuuf warri jettan kooppiliinkii godhinaa dhiisaa lakki miskiinaa wal cafaqu milkiin hudduu wal hakaa'u mukaa wal raadanii ablee wal darbanii wal haajjisanii wal haafitanii warri jettan taaptaabii kooppiliinkii sun godhina ammoo nageenya barbaanne Oromoon qulqulluu nuti waltumuu barbaannu warri jettan kooppiliinkii godha mana kiyya namoonni biraa aga'u ijoollee sanii isaa dhuftu isinii galee edan hirriiba dhabeen asirra bulee nagaa buusee boona malee kan bu'u isinii galee nageenyi didame taanaan akkatti hojjennu beeyna Suudii Arabiyaa wal jira waliin as jirra wallaahi billaahi dhageeffadha wallaahi billaahi yoo shurxaa taates waliiniin galan isiniin agarsiisan viidiyoo bane shurxaa yoo taates waliiniin galan poolisii biyya tanaa yoo taate na bira galan anaa mana isaanii irraa naddafa anaa nyaata godhaaf anaatu bishaan ofaas anaa waan isaan barbaadan godhaaf isinii galee hanga uffata isaaniitti makiinaa isaanii namni taa'ee akkana carqii massa'u ana dhugaa isinii makijibaa miti malee viidiyoo irra deebisee isin garsiisuu hin danda'a. Isinii galee isaan bira taa'ee tiiktook keessan keessa seenee laayitooppii isaanii kompiitara isaanii keessatti maqaa keessan sajjalee akkasitti irra deemee laayifiidhaan isaanii isin jala deemu waraabsisee. Isa hawaasni nagaa barbaadan hawaasni qalbiin fayyaa qabdu kooppiliinkii godha manni kiyya kun haa deemu isinii galee kanaaf dubbadoo jedhu qaati warri yaada qabdu kan akka nam tokkootitti yoo ummata foolisaa harkaa qabaatte jimma osoo hin jedhin arsii osoo hin jedhin waluma qabdee warra lachiyyuu osoo hidha dabarsitee umrii isaaniitu achi shamaniin fedha maaliif jennaan eega wal xiqqeessuu malee wal fixuu malee waan biraa hin beekne yoo taate tunniin ta duraanuu ejjennoo hin qabne kaayoo takkallee lafarraan qabdu wal saamu waan rabbillee jibbu waan namnillee jibbu waan dalaydu malee warroota waan kanatti waan warra laganiif warra ergullee osoo dandeettee wali qabdee daasboraan horii na gargaaraa jettee osoo akkas goote wallaahi si wajjin dhabadha akka nam tokkotti hundi isaaniitu kajimma arus hin jenne wali qabamaniiti haashamanii achi keessatti maal ammoo warra dalagee kana bichaadha ulaala warguusii hin jedhu miskiina kaawwan osoo hin ta'in warra waan kana keessa jiru jara lachuu wali qabaniiti odoo maaliif achitti irra shanneeyyuu mataa keessa maan dhoofne hedduun na gammachiisaniin ejjannoon kiyya kanaayyuu malee araara dhayoo buuftellee sareen boruma walitti deebite maaliif saree diqaalaa olii gayyaatutu biyyaa ba'e malee warroota hin dalagannee uf jijjiirreettee biyyaa baatee miti. Warroonni Suudii keessa malee daasboraallee biyya nagaa keessa jirre jaran ima deemna takkaan hin dhageenyellee biyya Arabaallee deematuma turre takkaan garran Jibuutii ture Somaalilaandi ture Boosaasoo ture
biyya Arabaa Yaman ture, Su'uudii ture. Su'uudiin gaafa dur nu beeknuutiif taadhaa akka tokko taate. Ijoollee gaafa duri akkasitti taaribaan yaatu sun takka namuuf jijjiirraa malee hin guddannaa malee waan biraatiif hin yaatu. Igala kaa'u takka illee hin qabdu. Ammaatu noo dhaloota bubbeedhaa olumaa gad fiiddee wal cabsuu malee diina cabsuu hin beektu. Yoo lola barbaadde maaliif biyya ofii teettee lola ofirraa hin cabsine diina ka haadha abbaa isaanii taaxaa qeengadda keessaa akkasitti cafaqaa jirtu sani. Dhiirummaan achitti bar dhiirummaan eega biyya ba'an osoo hin ta'in dhiirummaa achitti haftee bar namni biyya ofii keessatti dhiirti birriyyaa hin baane bar ana waliinu nama lubbuu isii sodaatee lubbuuti saba kiyyaa irra tiyyatu naa caala jedhee biyyaa ba'e bar kun yoo dhugaa walitti himnu taate. Ammalaa dhaggeeffadha warri diyaaspooraatis warri waan kana gargaaruu dandeessan ani nin godhaa miti nin godha viidiyoo irraa waraabee isin agarsiisa jara tiktook isaanii itti dabarseen tiktook isaanii kompiitara keessa naqee akkanatti keessa oofee bakka isaan jiran lookishina isaanii fuudhan wallahi taa'een viidiyoo waraabee isin agarsiisa viidiyoo waraabee yoo adabatan hin adabatan taanaan isiniin agarsiisan kijiban baanu dhugumaan isinitti himuu jira dhaggeeffadha. Wallahi kana godhi kana yoo goote bareedaa. Oromoon akkas malee walii irra dhaabbattu kaa kiji akkas malee yoo sanniin cabsan lammata Oromoon Su'uudii keessa wanni deemaatu ni hafti. Akkasi qabamee ijoolleen tun mana hidhaa galuu qabdi. Hidhaadhaa miti rasaasaanuu haadhaanii mataa keessa maal taate? Hai akkamiin namni booda namni wajjin dhalate obboleeyyan namni wajjin nyaatee hojii dhugu Amaara dheengadda waltuu Oromoo cafaku jiru sanuu dadhabanii callisanii harka marataa laalaa jiran. Oromoon wal malee nama hin dandeessu alagaan dandeessu. Oduu gaafa walloof arsiin dheengadda laal mucatu jedhee osoo gaafa killee hatuna tumaniiti har'atti birritti caala dabraa jedhee jedhan hattichi. Osoo gaafa ijoolleen arsii walloo dheengadda wallolte akkas godhanii jaruma sanniin warra ijoollee ergisanii fi ijoollee ergamteef ta erganillee warri ergallee osoo qabanii isaan mataa keessa dhiirsi jiraatte Suudii keessa dhoofsisiifte. Reeffa isaanii osoo gubanilleeti waan gara nama nyaataatii miti. Miskiini waa takka hin beekne ka waa takka quban qabne karaa kana rakkate jecha. Arrallee sanuma fidaa wanni sunuu rakkinni hamaa uumtee beekadhu. Namni sun walitti hin fayyu arsii walloo lammata walitti hin fayyitu. Maaliif waan takka amaarri nu irratti hin dalagin dalagamte wanni sun. Sheenaa badduu fokkattuu. Oofillee waliin jedhan summiidha bakka hamtuu karaa kaayate wallollee. Kanaafuu arrallee hoo waan hin taane garatanii waan sani irra yoo dalagattis warri Suudii keessa jirta waan san yoo cabsitan malee wanni falli biraa hin jiru jedhaa itti dubbadha boleen kee warri seentan. Galatuma jaalibsaa baran bartatee biyya teessanii tun nu dibdee maali Oromoon achi siyaasaan beektumu maali moobaayilii kanuma harka jiru kana sila harkaa guuruu qabanii dallaalu jirtin se'u takka waa'ee Oromoo irraa gabbahaati waan biraatis lallaala namni wal dura dhaabbatee yaada wal morma. Jawaarii fi Abiyyi walitti dabran jechuun wal lolan jechuun miti. Jarri tokkuma hojii dalaganii asirratti girrisaa iyyisiisuudhaaf waan kana godhan namuu biizinasaaf. Haa ta'u garuu Oromoon akkasitti uummata siyaasaati hogganoota siyaasaati jettee akkas wal cafaquun tun isheem wallaahi akka malee isinitti gaddina. Rabbummaan isin yaada. Kun badaa nama yaaddessan warruma iddoo biraa jiru kanatti badaa yaaddessa. Akkasumatti egaa gorsaatuma keessaa nuumee warra hiqamaa qabu waa danda'an jarri akkasii jaruma akkasiitti ergaa ka warra suurooti warra mana gaarii keessa taa'ee muka ifa gaarii keessa taa'ee ijoollee miskiinaa waltumsiisaa jiru kana osoo qabame baay'ee namatti tola. Osoo ajjeefame qabamuu irra jechuudha. Ijoolleen uleedhuma gaala buurrattee yaadu walitti. Naatu isaan kanneen garsiisaa jira. Naatuutu isaan kanneen isin garsiisaa Oromoon akkan dubbanne qofti ayyabanaa godhaa isin. Oromoon booda gartee mucaa kanaa ijoollee tana qabsiise mucaa kanaa ijoollee tana akkana godhee mucaa kanaa ijoollee tana bal'aa keettee booda gartee gaafa ijoolleen tun qabamti yoo iyyuu yaatan. Amma